Wareega manuuraa barbaachisu qophiidha. Guyyaadhaa irraa eegalee daangaa keenya kabachiisuuf duubatti hin deebinu. Bitamtoonni, ergamtoonni, wayyaanonni, sumaaltonni kana beekanii nurraa haa dhaabatan. Yoo nagaa nurraa dhaabatan nagaa isaanii hin barbaanna. Yoo didan isaanuun beekanii nuti ilmaan Oromoo kana osoo beekan Sumaaleen guyyaa tokkoofillee bakka Itoophiyaa bu'uu dandeettu. Yoomillee mirga guutuu ilmaan Itoophiyaa keessaa ilmaan Oromoo akka qabnu addunyaan illee hin beekani. Isaanuu wayyaaneen nuun bilisooman. Eertiraan nuun cabde. Kana beekuu qabani.